kan jiru isiniin jedha. Egaa lagaa fuudhaa san akka hin jirtu isiniin jecha guyyaa irraa wantoonni biyya hojjechuunidha. Waliin hojjennu isiniin jedha bireewwan kun. Egaa akkuma argitan kana haala kanaan daakuu bukeeffadhee kan jira jechuudha. Hojjechuuf jechuudha. Inni kunis akkuma argitan isa biyyatti godhamu jechuudha. Waliin hojjennu isiniin jedha bireewwan kun. Egaa inni kunis soosa biyyatti godhamu jechuudha. Isa kanas haala kanaan hojjedheen jira. Amma hojjedhee isinitti argisiisan afaan waan isiniin jedha. Achirraa kanaaf kaameraadha. Soogidda xiqqootti godhee sanaan booda zayitiidha jechuudha. Sanaan booda bakka bukeesseera. Amma haala kanaan xumureera hojjechuuf jechuudha. Lafaana tura maatiin haa ta'u immoo hin dagatinaan saniin jedha bireewwan kun. Haala kanaan dursinee soosii saniin dimna jechuudha. Dimnee kaan immoo isaatti qopheessee kanatti goona jechuudha. Amma immoo foonaan qopheessee kanatti goona jechuudha. Egaa amma haala kanaan xumureen jira. Amma foronii keessaan galcha jechuudha. Yoo ba'e isa kanatti godha. Haala kanaan jechuudhaaf filaafileedha. Inni kun dajaajii akkasumas soosisaa fi gurraachi kun immoo zayitooniidha. Egaa haala kanaan godhee ka'ee bakka foronii keessan galcha jechuudha. Amma geenye xumurame bootti ana faana bu'a. Egaa akkana haaluma kanaan keessa galcheera. Amma xumurame bootti. Egaa inni kun immoo lammata jechuudha. Isa kanatti homaan godhu soosii diimaa kanaa fi booda isa kana jechuudha. Maaliif akka kaanii zayitoonii fi qaaraan hin barbaachisu jechuudha. Kan akkanumatti hin godhu. Immoo jibinii itti jechuudha. Jibinii itti naqee isa dhumaati. Immoo isa kanatti jechuudha. Godhee hophaadhaan maleera jechuudha. Amma isa gara dhumaatti deemaa jira. Egaa haala kanaan kunillee bilchaateera. Amma baasuu fi gaheera jechuudha. Egaa haala kanaan xumuree tan jira. Waan hanga yoonatti nafaanii turtaniif hundumti keessan galatoomas niin jedha. Warri maatii kun taane maatii konaataa warra dura maatii kotatan immoo guddaan galatoomas niin jedha. Buleewwan kooyi haala kanaan lachuu xumuradheen jira.
viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keessaniif iyyuu